Artistii Kadir Martuu nama nu jaallatu maal gochuu qabna? Nama si jaalatu cimsii birraa eegi. Maaliif? Si jaalachuu isaa osoo hin taane maaliif akka inni si jaalate ofirraa qoradhuu bari osoon barin lubbuu tee bareedduu dabarsitee isaaf hin kennin. Tole nama nutti maramu hunda'u. Nama sitti mammaramu hundumaa jaalallee keensee hin. Maaliifi? Jawweenuu namatti mammaramaa nama nyaata. Tole ibsaan kee immoo akkamiin? Bubbeen bubbiseera narkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo. Uursaan galaanichaa hoo? Uursaan galaanichaa baay'ee daddabsiiseem laphee koo. Sana hunda keessatti immoo kan si gargaare eenyudha? Sana hunda keessatti isa na gargaare waaqa koo. Galata isaanii maa hin dadhabu guutuu bara koo. Amma galanni kee akkamiree? Dabalaa bulaa galanni koo. Kadini irratu tasuma kadini irratu inuma. Isa bu'aa bayii baay'ee keessa si dabarseefoo? Isa bu'aa bayii baay'ee keessa na dabarsee galata isaanii. Faarfataa adda waayama biyyi lafaa maal ta'aa jira? Biyyi lafaa raafame hojjaamaa jira. Namoonni baay'een immoo gidduu kana waa'ee kee dhimma godhatanii haasaa jiru maalifidha? Gooftaan na waamna malee isaatu na dhimna malee maaltu qabadee mako. Eeyyeka sarpiraayizii addaa tokko sii qopheessaa jiru fakkaata. Kana jaalutti si adeemaa jira kayyootu gabboo naaf galee jira. Garuu ati kanaaf baay'ee gammaddeetta ka. Nadhiin irratiin karaa kee maleena maal naa godha. Maaliif jette garuu akkas namni koo baay'ee si jaallata? Iddoon ta'uu jijjiirama yeroo naaf jaalannee namaa. Isallee dhugaa jette garuu ati gooftaadhaan maal fa'aa keessa dabarte? Anoo beekamu gooftaadhaan waanan keessa darbee umurii koo kanattan seenaa baay'een arge. Mi'aa akkamii qabda gaarummaa gooftichaatiif? Mi'aa hedduun qaba gaarummaa gooftaa koo oolmaa isaatu baay'atee na nyaata lafee koo. Dhugaa jette gidduu kana maal qabda? Maanamni maal taate? Maal taate irrammoo? Alaa ibannaatiin caasa gasoo gubbana amettu. Eenyunni? Suma faaraa gubbana allee. Ishii? Nama rabsaa abbe. Maal? Dhugaa faaraa kun nama rabsaa abbe. Maal dhoo isee rabsee? Nama faaraa akkasii kan argeen beeku. Zimta deema nama rabsaa abbe. Nama guddaadhaan jedhu nama xinnaadhaan jedhu gasoon kun nama rabsaa abbe. Ishii? Nama gasoo akkasii argeen beeku beektaa. Nama gasoo akkasii argeen beeku. Kanaaf bizaar taare? Maali nama baaru malee moo? Nama na rabsu malee moo? Utuu na rabsee moo? Sagasoo akkasii moo? Safaaraa akkasii moo? Utuu na rabsee moo? Na rabsu malee haalan godha garuu arrabsuu mun cubbuudha beektaa. Kanaaf inni isa malee nama gasoo akkas akkasii. Alachuu saaratu alachuu baatee gocha. Astamaari nama sin barbaada. Olli kisi maaloo? Walgala abbe. Abee. Si anoo nama dhansee. Maalimoo? Namareeti. Qaama hidhatee jirutti asii waliin haasa'e. Maal jedhan arramoo nagaa malee waliin gaafatanii tokko famatti wal walitti kaatan hooti. Kottee kee qabu kotturaan hin jedhinan. Hirkoo astamaari immoo kun garuu nama sirrii miti. Jawwee bifa kam soora laa mana keessatti. Jawwee diimaa natti fakkaata. Si'a meeqa gangalate laa. Fursha. Instructor hirkoo ragorta hin arrabsitanii astamaari immoo kun Hin barbaadu. Instructor anatu siniin jedhee arrabsa. Dirqamaani. Hin sodaatan miti. Hirkoo arrabsati. Maa innati titiisi nama. Sittan haasaara maal arraba cufattee dhufte? What a generation. Samuudabbo. Astamaari hirkoon garuu maaloodha. Salphaan kun. Du'a adurreensi ajjeesasi. Hirkoo tasgabbaa'ame astamaari immoo kun nama guddaadha waan ta'eef dhifama gaafadhuun. Dhiifama naa godhaa. Dhiifamni jiru. Balleessanii dhiifama naan jettaa. Seexanaan dogoggorse dhiifama naa godhaa. Bori moonaa jeestee piraankiidha naan jechuufi. Arraba keessa akkas dheeratu kana kuteeni akkasitti mixmixatti cuubeen deebisee afaan sifa. Hello. Yaa Rabbi anta akka xiyyaara kana illee ta'een beeku. Please na fuudhii xiyyaara sana keessa na buusine. Please. Hello. Yaa Rabbi akka Itoophiyaa keessa ba'een beeku. Please Itoophiyaa keessa na fuudhii biyyoota kana buusine. Please. Hello.
Hola, cabrón. Ya Rabbi, biyyattii kun baay'ee qorreeti. Biyyattii kun qorra seetu hammaata. Please, Ameerikaa mana busime. Biyyi baalaa na busime. Ameerikaa na busime. Hello. Instructor. Mintana dabalamu. Maalin ni jaan? Nagaadhuma. Astamaari manni waan saara kujjira moo? Boonjiket. Fuulsha. Astamaari tasgabbaama isin gorsaa. Situ lafarsa. Salphaan kun. Inistu astamaari ma kun inni mamnarra tilaaltu na arabsaa jiru miti maal? Yefraakshis. Yelas maalic. Qabee afaan kee. Maali jon? Kottee kee kana jala daakanii lammaffaa hakkati. Walii gadi fiiddee nama rakkifnetu godhan. Maayikaatoo jenereeshin. Akka jennaan kee akka ammeenya kee immoo. Jolatti deebisin yefraakshis. Yelas maalic faagulloo. Astamaari ifumana godhaa beekaa. Ifamni jiru. Balleessanii ifamanaan jettaa. Maalan balleesse tola ergan balleesse modi fonaa godhaa ka. Bori moonaa jeestee biraankiidha naan jettuufi. Instructor astamaari ma kun kun na arabsaa jiru ifumana gochuu didanii. Dhuguman siin jedha baga gammad. Isinis na arabsaa garga akkas ta'e immoo. Anillee sin arrabsu. Astamaari instructoriin garuu maalodha nama sin jaallatan nama sin arrabsanooti. Nama si fayyaddu ofiisi fayyaddu. Maalin isin godhee? Kolofii dhiiraa. Maalan balleesse amman? Maa kalee qotta bidda qabsiif? Boonjiket. Baay'ee fayyaadha. Astamaari garuu dubbiin kun maal irratti ka'e eenyu kaasee? Suba mataa kee. Anammoo ergaa natee rakkoon qabu anis gaa guyyaa irraa isiniif instructorii wal tiraarsuudhaaf jedhee abbootii gadaa kunoo namoota lamaa kana qabu dhufeen jira. Egaa yaadi kun akkami? Gobas. Bataam turu. Instructor isin immoo akkam astamaari ma kunoo hojii araaramuudhaaf fedhan qabdanii? Lubbuun goon dabartuu gaafa sana. Maaliif hin araaramtan immoo? Ila akkasitti ol cuunfinee ol baafne. Amma qosaan isaati abbootiin gadaas kunoo dhaabbachaa jiru waan ta'eef isaanumaaf jedhati wal taraarama. Namooti namootumti akkasii jaarsummaa dhufuun isaanii waan guddaa. Guyyaa irraatti kaatanii astamaari ma kunoo wajjin akka walii lolle. Astamaari isinis akka walii lolle tolee? Qaxalee mucaa. Sammuu keetti fayyadamu yeroo jalqabdu akkasi kunoo. Guyyaa irraatti kee waraanee astamaari ma kunoo instructorii gidduutti deemaa ture dhaabbateera nagaan bu'eera. Jama deebi'ee dhufe. Inni wadaroo kinoorii qaasitee haadhoon kee asin gara. Dursa garuu utuu gara qophii nyaata seenee uummata kanaan maal jechuu barbaadda? Viidiyoo kana otoo hin jalqabeen dura akka inni uummata hundumaa bira akka naa goofu wanta barbaaduuf koppii liink sheer ripoos naa godha sirrii rakkisaa baran. Gara qophii kanatti dhiyaachuu keetiif miira akkamitti dhaga'amaa jira? Wayyoo akka taasisuu dadhabe sheeminna qoyxaadha luka giddu sheemi. Mee rakkoon keenya rakkoon jedhu irraa rakkoo kan nuti ta'e maalodha? Ijoolleen dhiiraa qeerroon rakkina olaanaa rakkina guddaa kan nuti ta'e umurii ijoollee shamarranii tilmaamuu dadhabu keenya. Isa gaafa nuti gaafannu maal nuun jedhu? Namni fuulli isaa shuntuure ilkaan isa dudduubaa biqilchee kan biraa hawa biqilchee waan biraa biqilchee nama dhuufuu qabachuu hin dadhabnetu waggaan koo 21. Isa gaafa tasi fuudha jettuun birga baraama mee qeerris hin jedhu? Qarshi 200, 200, 300, 500 jedhanii. Mee warra akkasittiin maal jetta reeti? Maal sana gaafin? Maal si argate haa dhokku? Maal taate gooftaa koo giiftii koo maali? Garuu dhiirri bara kana akka inni durba hojii hojjenne hin fuune itti mimi. Ati hojiin hojjettu taanaan si fuudhu miti jechuudha. Lakkeetti muka qabee mukaan sitti hin buulakke. Muka qabeeti markaan mini muka qabee. Garuu daruu midhaatti dhengada bukkeetti na agarsiisu jalallee koo miti. Jalallee koo miti maatti hin beekan. Jalallee keettee dhiise maatti hin beekan. Xonqaayidhaan toshattuu maaliiti? Irkoo edama maal taatee baay'ee tokko iyyaa turte? Galgala keessa eebbi mana kooli. Akkamittiin? Maalaan utuma mana keessa taa'u balballi rukutan. Gaafa godhan maa inni gaafa gadi ba'u eebba. Eebba sakamii? Maa inni eebbi kun eebba sakamii jedhee yeroon gaafadhu qarshii. Ani garuu waa eebba keessa hin taane waaqayyo garuu xiyyaa nama akkamii laatee mucaa mala qabeettii akkasii. Uumaa gubbaarraa filatee to'anaan ila akkasitti ilaalee mucaa mala qabeettii kana eenyurran buusa gaafa jedhu ila akkasuma ilaalee. Irkoo dhugumaa maalchaasaa boode. Kanaaf walaloon gilfaatiin ibsi gaamee xiyyaa. Honorable guest. Qoosi kaate ani baradhee hojiin hin jiru birriin hin jiru beekaa baay'ee rakkachaara. Ati maal baratte immoo waan dhooku?
agriculture dha. Maanni isheenii agricultureeni. Imbeetti yuutii qonnaadha. Maala si magaalaadha maal na hojjettare? Maal jechuudha? Magaalaa keessa qonna naa barbaada dhiisi. Lakkee akkas miti siin galle. Haasa akkasiis moo gamoorra jallisii naa baasta. Moo konkolaataa dhaabsistee karaa walakkaa naa qote kaa kunoo karaan jira asirra dhaqi konkolaataa dhaabsisiiti asii shunkurtaa asii hundee diimaa maal naa facaasa. Anamma waan hundumaa dhabee beeqaama kana booddee eegduu ta'uun barbaadaara. Utuma eeguu ta'e lamma dhaqee kun utuu lafa qonnaa eegee wayyuu utuma eegumsa ta'e